Oye, oye. Oh my gosh! Oh my gosh! Okay, bye. Bye, bye. Ciao, أنا هسوي وجهي نقبوتي. Bye. Amma ina dake taisha osoo Bayi taane bakka. Nama gabaa yoo Fuula dhugaa kee duraa bayi si arguun fedhu fuula kee duraa gabu. Ijaan si arguun fedhu fuula kee duraa gabu. Ayi Hamza kiyya dhage haaji kiyya na dhage na dhaggeeffadhu amma leenca qopheessi haati faaxee guyyaa waa xiqqoo boodee dhufti quba qabdaan bakka isiin jirtullee ni beekta. Qubaan qaba boo boroo dhufte biyyaa jimmataa dhufte qubaan qaba. Yaa leencallee qopheessi ta'ishallee naa qopheessu ani haati faaxee abbaan leenca qabuuf gadi lakkisa wanni godhu takkallee hin jiru narra laalin gadaa jirra finfinnee keessa jira rabbi jedhe Hamza. guyyaa san mana kiyyan baraa mana kiyyatti asuutan. Bakka sagantaa mana. Ati obboleessa guddaadhaan. Anallee jira keessa quba gabaadhuun ta'a. Obboleessan hin beeka Hamzaa kiyya maal biroo hin beeka obboleessa kiyya qaaliidha ammoo saanab saksaa rabbak jettee amanii. Koi mataa banaan jira ajaa'ibaan firra kaa'u jira. Saanab saksaa rabbak. Akkamna fakkaate ni beekta dhaggeeffadhu manni kun akkamna fakkaate ni beekta. Ta'ishaa mee wallaahi jedhu dhaabbadhu Hamzaa dhaabbadhu hin jarjarini mee wallaahi leenca sii kenna jedhi Ta'ishaa. Gaaf haati faaxee dhufteetiin jette wallaahi leenca siif kenna jetti. Anatu kunoo hizbii alamaa guutuu. Ati haadha faatii guddoo leencaa gurguruu deemta. Haadha faatii irratti gamole viidiyoo waraabessi saaxile. Yalla dati. Dati gaa Ta'ishaa. Kadiratti kolfa qabda. Kadura amma dhaggeeffadha amma wanta keenya naa usaaga wanta keenya dubbadda amma dhaggeeffadha. Yoo Ta'ishaan makiinaa akkasii kanne akka leenca kudhan si kanno abdii irraa qabama makiinaa akkasii faa kanno. Amma moo. Amma si yaa kannu matoora xiqqaa tokko. Matoora xiqqaa. Amma si faa kanno. Ijiba oofa. Boloti haa. Haadha faaxee fuuleenca kennee ture wallaahi. Wallaahi haadha faaxee fuu kennee amma ture. makiinaa akkasii faa Amma kanno. harka biraa qabu. Amma dhaggeeffadhu si finima. Waan Ta'ishaa Haati osoo hin taane. leenca. Haati faaxee yoom kan iteef Hamza. Laa Hamza atis yoo Harka biraa qabdu osoo hin hidhamin haarri tokko isaa taphatu. Isaan namni tokko jirudha. Hokkee baafte. Kunnoo ekoo mammaa waa kan iteef turte haati faaxee gaafachiif. Hamza Isaan dura osoo hin hidhamin harka biraa qabdi. Leenca kan neteefiti matoora kan neteefiti rakkoo fuute makiinaa diimtuu. Isaatuma mun jiru. Okay. laa akkasiin ayyaan baga nagaa. Kanuma dhooqaa fuute Akkasii miti ammaan kan osaaga. Amma dhaggeeffadhu Hamza akkasii miti. Laa yoo haayaa haadha faateetiif leenca kafannu hadiiriif leenca kan nu teessi amma makiinaa takka irra oofe. Yoo Ta'ishaa atilleen haadha faatee hafuudhu teessu booda leenca irra ooftu amma makiinaa takka kan isin lachuu yoo irra hin oofne haadha faatee naguma magaalaa uwwisu jirtan malee isin lachuutu fuudhuuf hin deemtan. Haati faatee haadha warra kiyyaati dhagaye. Wanneen kadiiriif matoora kan nuuf hin jiru. Kadiir obboleessa guddaa yoo barbaachisaati akkaantii isaa irratti waa darbaadha. Hamza leenci yoo dhufe wanni akkasiin jirtu dhaggeeffadhu. Leenci yoo dhufe wanni akkasiin jirtu wallaahi kana jala murii taa'e. Ati yoo obboleessa jijjiirte sumaatu obbolummaa hin qabne hoo jechuudha. Obboleessummaa guddoo Gaafuma san laallagaa amma silaa wanni goonu hin jirtu. Wallaahi Hamza wallaahi hin jijjiiramu Ta'ishaa. Amma ooma 500 ol kenniiti. Yeruma intala baadiyyaa ta'ellee narraa hawwisiiti bakka wanni biraa takka tagoonu hin jiru.
انت لبادية لنا لا لا ما في حدير وما دبشني ولدرب لا وإنت مين ده جرامات كما تكفيفا خنني حدير سالت شو حضرك ورجتشو kan hugasani ada pate ya tu kuma takasifa خنني مين يسانو لغان جانا تيروسا أنا ما قالي براني نيكو ودين كامبالا بقى اوي بقى يلا حمزة إن شاء الله يوم جمعة صبح أوريكم أنا يلا خلاص دقيقة بقى Bravo, Taisha. Oye, oye. Onnen na chitte wallahi. Onnen na chitte. Baba kura baba. Taisha ko. Waye lubuya. Mal fakkatta me. Banna na gasi wallahi adukka ke barka de gargar da itan tetik ko da ke janna riba na kamare. Lubuya. Namicha makina yom qabla makina nama duuba taa'ee deemu kan akka shaqaxaa gadi baas rabbi yadiiti. Taquudha subhanallah. Dardaruma. Bar ada faati. Makiinaan qabu makiinaa nama akka shaqaxaa duuba taa'ee deema bar. Ada faati takkaasi hasiidha marabbii keetii jedhi kaaloo yoo jedhi eeshii eeyyee jaatu. Wallahi koshori. Ilaa waan inni dhugu waan sabarrat bitti dhuga kana dhuguu kana dhiirti. Ati maal jechaa turte reefu tanaaf waan itti waan itti waan jechaa turte jaanii maal jechaa turte reefu Ada faati. Dhiirri kana dhuguu jedhee bar waan dhiirti dhugi bakka dhiirti ooltu ooni rabbeeni maqaan hin nyaatini. La hawla wala quwwata illa billah. Amma chatta kolsensi jaati ta durii jedhe laal. Bar namicha ta'amuu miti bar. Microphone hin jiru. Eeshii walla akkana wali goggoyde gudduun danteetu mattee mutu nyaatu wallahi harka facaaftee wani gara godhatti maalati akka re'ee roobni roobe jaati dargee wallahi lubbuutti jedhu tortu wayyo osuma dhungadheen iyyuu nan gocha maaltu kan miira keessa si galchee akka harka si facaasisa gaafii kana mee naa deebisa innaa footoo kaafadhaanii qola laa amma hossota wayyo lubbuutti jedhanii tortinna jalaa qabi maannaa wayya yaa rabbi yaa Allah zimjee afaaniin lubbuu si haa rootuu siif jaa du'a ambara maaliin ta'u mana beekta ane maaliin ni beekta gaafa khayroo bilsan silaa karaa alusunni kanatti ablee zakaanoo diree si qajeelche qalbi ala suddi keessa echi firii takkaan bitadheetiin mana gala maqaa rabbi arabni gaafa namumaan asitti namumaan kunuunsaa bee hunduu achi natti muudii natti jaara maalisa bara 2010 arabni hudduu nama naamata namaa godhe namni kana namaan beeku arabni hudduu nama waraantii bara 2016 keessa maqaa rabbi silaa bakka san anas waraanuu qabu ture maaliif amma tan namoota kan kaayoo keessa tola oolaa fi ture hundaatu gisee biyya kana yaa'e dhageeffadhu atuu tanteetifuu gaafas dhufte
جلتهم بيه خبر ورمون كن بيه أتي أمان ترى سلا يا حبيبي كي يوام فيد بربا وام فيد أرجع تو وام فيد يجوا قبل ترى بله أستيشي أسكو بأيو قبل ترى Dhaggeeffadhu atu bara 2016 baqataa turte laa arabna amma sii galee nuti as teennee du'aa isinii goonee yaa Rabbi uummata waraanu sanirraa yaa Rabbi Oromoo jaalachiis jennee amma akka feetanitti deemuu jammartan. Wallahi duraan saree nu gadhiisan ishii bicha jennee mana fiigaa tarre bara 2016 keessa. Sila bara sila gaafa sarma dongori guddaan hanqabu gaafa san huddurra sidiruu qaba sitti ableedhaan hudduu kana walakkaa Teetti biyyuu teetti fuu gaafa saraba baqatta eessan nama jirtame eessumaan